السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوتانو الرجل ركوني dirree iidaa magaalaan asallaa bara kana bara 2017 bulchiinsi magaalaa asallaa hayyamanii ummataaf kaareen isii bal'inni isii kaaree دكتور عبد الله انجيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه مكانك يا عبد الكريم محمد أحمد جدما اتقافة تماما مري مسلم توتا بلتين سبقالا أصلاتي dirreen nu amma irra jirtu kun dirree istaadiyoomii yookaan dirree iidaa ka bulchiinsi magaalaa asallaa waggaa dheeraaf gaafatamaa ture bara dheeraaf gaafatamaa ture 2016 deebiin deebi'ee 2017 bu'uureffamee hektaara 10 walakkaa isaa bulchiinsi danda'ee walakkaa immoo ummanni muslimaa danda'ee waan irra jiru qulqulleessee ar'an tanaa keessummaan keenna iida ramadaana dabaree keessa salaannee hektaara kana guutee asiin bira taree afoo fuuldura kanatti mana barumsaa tokkotu ka abbaan qabeenyaa ijaaree jira. Manni suni mana bultii addaa jedhama $180,000 kan ijaarame. Lafa kana guutuu fudhate ummanni keenna gattaree lafa san keessa salaate. Dirree kana guutuu fudhateetiin jecha ka dadhabbiin isan daangessin ka humni isan daangessin ilma gatiitiin rabbaatee bootaa kana dhufee bootaan kun xiiqidhaan kana ol lafa kanatu jira. Gubbaa olaanuu kanneen argitanii dur asirratti waan dhibaatti hundeeffamee ummanni keenya xiiqidhaan irraa kaafate ar'an tana hundeeffamee bootaa kana ga'ee ar'a immoo eega iida irra salaanneen booda odoo hin turin ji'a lammaffaa findhee ji'a tokko findhee ji'a lammataa zulqiidhaa bultii 20 akka biyya keenyatitti ji'a caamsaa gaafa bultii 10 istaadiyoomii kana keessatti yookaan dirree iidaa kana keessatti pirojektiin hamma kana ga'u ka isin argitan G+0 kan jedhamu elementary school eenyuun isaa kwantitiin isaa kan achirra jiru kan namni maruu argamu kammoo high school G+2 school kan jedhamu kwantitiin isaa irra jiru waan kana mara hojjetuudhaaf asirratti bara kana bu'uuressinee ar'a dhagaan bu'uura iddoo kana keessa kaayamuudhaaf asirratti kaayamuudhaaf hayyoonni kenna warri biyyi qabdu pirezidaantii Oromiyaa majlisa Oromiyaatiin kan durfamu abbootii qabeenyatiin kan durfamu ka Finfinnee ka magaalaa Adaamaa akkasuma ka Baalee ka Shawaa Bahaa ka Shawaa Dhihaa ka magaalaa keenyaa akkasuma immoo bulchisoota keenya kan magaalaa kana ka warra aanaa xiyyoo ka ganda goraa silingoo gaya guddaa taphatanii bootaa kana keessatti amman tana dhagaa bu'uuraa
kaa'uudhaaf iddoo kana keessatti argamna. Kanaaf ummata keenya ka magaalaa gana dirree magariisa asallaatiitti deebi'ee henna waan taateef sagantaan guddaan achitti ammaan dhagaa bu'uuraa kaa'uudhaaf bootaa kana keessatti as geenne warroonni keenya ummanni keenya ka bootaa kana keessatti asitti argamtan baga isin rabbi isin gammachiise baga kana geenne isiniin jedha. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Asumaan namoonni amman kana wanni as jirruuf dhagaa bu'uuraa kaa'uudhaaf dhagaa kana jalqabsiisa projektii kana kan amma maqaa isaa asirratti dubbadhe kana jalqabni namni waan kana eenyu nu godhu dhagaa kana nu kaa'u akka sagantaatitti kan dura saganteeffanne itti gaafatama pirezidaantii Itoophiyaati. Amman kana bakka bu'aa isaanii Dr. Abdallah Khadir itti gaafatama damee barnoota federaalaa, Ustaz Gaalii Mukhtar pirezidaantii mana marii muslimtoota naannoo Oromiyaa, muftii kenna kan Itoophiyaa akkasuma immoo akka liigii ulamaa Afrikaatitti itti aanaa kan ta'an Dr. Jaylan Khadir jara sadiin kanaan dhagaan bu'uuraa nuuf kaayama. Barakallahu fiikum. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دكتور قال وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله إنياوني يالي نبت بوتا أرسيزون أصلا كتمام استدادر إيو وردا تبلو يمتراو وردا وستنو يالنو إيه بوتا انداياتشو كإسفالتي جمرو اسكزي درس لنيا لإيدو بوتا نا لتلايي بروجكت إياياتشو لذي بروجكت نو إيه مالات من مالات نو كذي بفيت أسر أمتات يسالات بودا يلنم بمالات سناك أرب لرجيم جزي ينبراو يلوت منجستاتشين إيه بوتا ينيان سموتا سامتو መልስለኛ የመለሰንበት ላይ ነው የምንገኘው። መንግስታችንም እናመሰግናለን። ይሄ ቦታ የገበሬ ቦታ ነው፣ ካሳ ያለው ቦታ ነው። እንደተባለው ግማሹ እኛ መንግስት እንችላለን፣ ግማሹ እናንተ ናችሁ የምትችሉ አለ። ነገር ግን እኛ መንግስታችን ሰፊ እጅ ስላለው ምንጠይቀው መንግስታችን ለኛ እንደሸፍን ነው ምንጠይቀው። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ስለዚህ ዛሬ የመሰረተ ድንጋይ ነው የምንጥለው ይሄ ቦታ ላይ እንዳያችሁ የኛ ፕሬዝዳንት የኦሮሚያ እስልምና ጉዳይ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ሼክ ሙክታር ጋሊና ከሳቸው ጋራ የመጡ ብዙ እንግዶች ነው ያሉ። ስለዚህ እሳቸውና የፌደራል ሙፍቲ ዶክተር ጀይላን እና ዶክተር አብደላም ሌላ እንግዶችም ከሳቸው ጋራ ተጨምሮ ሼክ ሱልጣንም አሉ። የአዲስ አበባ መስተዳደር ሊቀመንበር ሼክ ሱልጣን መሃላችን ይገኛሉ። ብዙ እንግዶች ሌሎችም አሉ። ስለዚህ በአክብሮት የመሰረተ ድንጋይ ለኛ እንድጥሉ በአክብሮት እንጠይቃለን ማለት ነው። السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وننتي قمتشو قدانو نغيمو ويا راخنا بروجكتين همنا قداتو قدا نتجر خيست قدا اسنجرتن كيست ويان اسلام نوان كان اتملكاوي ويا خنا تون ورا قدا تنجر هندا فو قمتشو شراد أمس
warra gadaatana arra waan kana dhaqqabe guyyaa kana dhaqqabeef hiree guddaa rabbiin isaaniif qoode warri arra dhagaa kana bu'ura kana kaa'uu deemu warra carroome warra rabbi subhaanahu wa ta'ala hiree guddaa kenneef arra magaalaa asallarra biyya arsii hawaasa sikkoo fi mando oofsi fi khazraj jennee ture dhiyootana hawaasa san keessa dhaabbannee pirojektii kana lallabuu deemna ni lallabna ni iyyate arra warri biyya arsii ni iyyate iyya dabarsuu deemna eegaliinsa waan kanaati arra wanni bu'ura goonu yoom findhaan fuula keenya dura arra ni lallabna lallaba hawaasan dhageessi yoo abbaan iyyee firri dirmataa jedhan arra arsiin lallabataaf deema lallaba kana booda immoo itti gaafatamni warra biyya arsii qofaami itti gaafatamni ummata islaamaa ta'e kanaafu warri waan kanarratti ifaaje majlisni godina kanaati fi majlisni magaalaa tanaati fi majlisni oromiyaalleen warri qooda as keessaa qabu naggaadeen warri pilaana waan kana qopheessuuf gizaana kanarratti tattaaffii godhee fi kalimaa bareedaa hunda namni jecha kana keessaa qabu arra gammaduu qabadu wanni magaalaa tanarra ijaarame dilli ati gartu kun tokkollee nu hiikkaan qabu bakki hiikkaa qabdu bakka takkitii tanatu wanni ashaara jedhamee namarraa hafu yoo jiraate waan kanatu namni yoo kophatti waa godhuu dadhabellee waliin tahee waa godhuu dadhabu waan bareedaa deemaa jirra yooni fi jarni namni nuti eeynu as ga'ullee baate nama jiruun dhagaanni kaayama achi wanni nu eeggatu waan guddaadha egaa ani kana karaa keenyan deemee beekam karaa keessan sanii akkasin laala assalaamu alaykum yoo dhagaan dide anaa bira jira mee adi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Makabutuni Ustaz Ghalid Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Sisa como la gan bidu khair humato Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar مشروع الله أكبر مشروع مسجد المدينة الله أكبر بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله بكم هرّا بكتي أرقمنو بناء وضع حجر الأساسي لمركز التوفيق الإسلامي بمدينة أسلة وضع هذا الحجر رئيس المجلس الإسلامية الفيدرالي فضيلة الدكتور شيخ حجي إبراهيم توفا وفضيلة أستاذ غالي مختار رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإقليم أوروميا جاء كايوني هرولي جيجي في جواب دومتي توفيق إسلاميك سنتر لفا كاري كما دبتو قرر كان قبطو لفا مقالة أسلا غراچا سا كيستي هدورو بريدة بكا خانت بلچيس مقالة أسلا كاري كما دبتو أمة مسلماتيف يروداف مالي حواسا مسلمة كان قفا قاجة شوفي hawaasni akka odeeffannoo qabnutti ciida soomanaa asitti salaatanii dirree kana guuteetti irraa hafee bakka biraatti mana barnoota ollaa jiru kanatti salaate kana jechuun ammaa hungeenye jechuudha nuti dhalootaaf hojjenna malee hawaasa amma jiru qofa kana qofa irratti hojjechuu hin qabnu waan ta'eef haa ta'u lafti oromiyaatis bal'aa sabni keenyas hedduu inshaallah mootummaan amma jirus mootummaa nama dhagahu mootummaa gaaffii hawaasaa deebisu jennee abdii waan qabnuuf kanaa olitti illee ni kenna jenna kanaaf namni rabbiin galateeffannee jalqaba nama galateeffachuun qabu dura rabbi galateeffachuu dursa alhamdulillah rabbil alamin itti aansinee immoo nama galateeffachuunis hadiisumatu nu gorsa waan ta'eef warra kanatti ifaaje mootummaa magaalaa kana bulchaa jiru akkasuma caasaa keenya caasaa majlisaa Sheikh Abdul Karim hoggana majlisa magaalaa kana akkasuma sheekha keenya hayyuu qaroote
Sheek Jamaal Bashiir waliin ta'uun warri shoora kana taphattan baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Akkuma mareefu Sheeyamiin biroo jedhan akka mana marii dhimma Islaamaa naannoo Oromiyaatti wanni nuti asirraa isinii labsinu kuni piroojeektii biyyaati malee kan asallaa qofaa miti. Hawaasni muslimaa biyya keessa jirtanuuf biyya alaa jirtan gaafa carraa akkana argannee saammannee waan barbaachisu san as keessatti waan pilaaniidhaan kaa'ame kan xumurree kan biraa gaafachuun illee namatti tola waan ta'eef kanaaf akka yeroo tuutti hin kennine namuu bakka jirurraa itti hirmaannu isiniin jenna. Haqiiqaa dubbachuuf injifannoo baay'eetu jira. Kana jechuun lafti lafee keenyaa olitti lafa argachuu jechuun nuyi carraa guddaadha. Hiree kana dhabne dur lafa yeroo argannu immoo dafnee waan irratti oomishuu qabnu yoon oomishin seenaanis nu gaafata seerris nu gaafata boru ilmaan keenya illee waan laaltee itti fuftu dhabdi waan ta'eef dhakaa buuraa goggogaa kaa'uu qofatu hin taane jalqabuu qofatu hin taane riivaanii murree immoo eebbisiisuudhaan rabbi nu haa ga'u isiniin jenna. Abbootiin qabeenyaa hayyoonni aalimoonni du'aatonni Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa jirtan hundi keessanuu እንደ ፌዴራል መጅሊስም ሆነ ሌሎቹም ክልሎች አዲስ አበባ ከተማ መጅሊስም እንዳጋጣሚ ሆነው ዛሬ እዚህ ላይ ተጋብዘዋል እንዳሉ ነው የማውቀውና እዚህ ላይ ተረባርበን አሰላ ጥሪ አቅርባለች። እኛ ደግሞ ከአሰላ ተቀብለን እንደ ኦሮሚያ መጅሊስ ለሙስሊሙ ኡማ በሙሉ ጥሪ አቅርበናል። ኢስላሚክ ቶፊቅ ኢስላሚክ ሴንተር በቅርቡ መጠናቀቅ አለበት እላቸዋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ገለጦማ ሰላም አለይኩም ኢንሻአላህ ዶክተር ያስጋኒ ጅራ ዶክተር ጀዳን ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ንገላን ደሚና ጮት ከሰኑ አካ መንጉዶ አሰላቲ ፊ አባ አመንታ አሰላት ዱራ ገለጦማ ኡልፋታ ረቢን ጀዛ ከሰን موتين أرش الرحمن هدبته جنة الله أكبر الله أكبر عالمون نكين هيون نكين أكا أوروميات أكا إثيوبيات أكا أفريقيات نفني الله أكبر الله أكبر أما اللي أمري نور إيراد جنة واني أسرتي هذا مكون هيون نكين نبي مرة كيس فجاني أكا غاريتي والله هل كان ديمني قويا ديمني بلشان قدين أرسي بلشان مقالا أسلا بلشان آنات إيو وان كان نونغيني لفكتر كل أنو كنني تهفت اللي ربهم اتجاهنا قرون نونغين نجنني mootummaan naannoo keenya harka bal'aa qabna beenyalleen guddan nurra jira nurra danda'an jennee abdii qabna majlisni mootummaa naannoo oromiyaa majlisni keenya nu mirkaneessitaniimi allahu akbar beenya miliyoona 32 nutti hafe jazaakumullahu khayra isaan alatti pirojektiiwwan kana ijaaruu fi doktorri keenya ol seenaa jiranii hagasuma jazaakumullahu khayra rabbi isinirraa hajaalatu jenna jalaan deebina doktorri isaanii jiranii ol seenaa jiranii Gracias.